Okay. Jirra jirtuu hordoftoota chaanaalii keenyaa akkam jirtan fayyaa nu qabdanii. Isiniin jecha barnoonni keenya kan guyyaa har'aan tanaa wanti irratti xiyyeeffatu akkamitti teebilii Microsoft Word keessatti kireet godhuu dandeenya kan jedhudha jechuudha. Teebiliin fakkeenyaaf Microsoft Word keessatti argama. Excelii keessattis kireet godhuu dandeenya. Akkasumas PowerPoint keessattis kireet godhuu dandeenya. Har'a kan waliin ilaallu akkamitti Microsoft Word keessatti teebilii kireet godhuu dandeenya. Jalqaba irratti teebilii jechuun maali? Maalirraa tolfamuu danda'a kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Teebilii jechuun qaama saraarota dalgee deemanii fi kan saraarota irraan gadee deeman baay'ee irraa tolfamu ta'ee kan daataa garaagaraa takkaa'u faayila garaagaraa ramaddii isaatiin nu ramadu takkaa'u akkaataa fakkeenyaaf sanyii isaatiin nu ramaduudhaaf faayila takkaa'u daataa keenya nu ramaduudhaaf kan fayyadu teebilii jedhama. Saraaronni fakkeenyaaf irraan gadee saraaraman kunniin kolomanii jedhaman. Saraaronni dalgee saraaraman ammoo roowii jennaan. Isaan kanneen fakkeenyaaf yeroo bakka takkatti walitti dhufan teebilii jedhamanii jechuudha. Fakkeenyaaf teebilii karaa sadiin kireet godhuu dandeenya takkaa'u karaa sadiin teebilii tolchuu dandeenya. Mee haa waliin ilaallu nu hordofaa. Fakkeenyaaf Microsoft Word erga banne booda asirratti taabiin Home, Insert, Design, Page Layout jedhu kanneen gubbaarratti argaman kun taabii jennee jirra. Yeroo dabre barnoota keenya kan paartii tokkoffaa keessatti isaan kanneen ilaallee turre. Har'a immoo maal ilaallaa? Insert ka jedhu Home keessa wanta jiru ilaallee xumurree baane. Insert ka jedhu kana keessa wanta jiru ilaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf Insert kana erga kilik goone booda maal argannaa? Teebil ka jedhu as jalatti arganna. Inni kun koomaandii jedhama. Teebilii keenya fakkeenyaaf insertii keessa arganna. Insert erga jenne booda as keessa dhufnee teebilii argannaa jechuudha. Okay. Amma maal goonaa? Teebiliin fakkeenyaaf jalaa inni kun qasxii xiqqaa tokko qaba asirratti argama. Isa kanarra kilik goona. Isa kanarratti erga kilik goone booda teebilii fakkeenyaaf dizaayinii isaa kanneen reektaangiliidhaan qophaa'e as keessatti arganna. Fakkeenyaaf bifa iskuweeriitiin asirra kan qophaa'e kun tokkoon isaa seelii jedhaman. Isaan kunniin tokkoon isaa seelii jedhaman. Fakkeenyaaf karaan tokkoffaan teebilii ittiin kireet godhuu dandeenyu. Dizaayinii fakkeenyaaf seelii takkaa'u iskuweerii asitti argamu kanarratti muuf godhuudhaan maawuzii keenya takkaa'u karsarii keenya kana cal jennee irra muuf godhuudhaan kireet godhuu dandeenya. As gubbaarratti insert teebil bakka jiru kanatti erga nuti asirra muuf godhuu eegallee iddoo kanatti lakkoofsaa bakka bu'a. Fakkeenyaaf asirratti 1 times 2 ka jiru kuni maal jechuudha? Fakkeenyaaf inni jalqabaa lakkoofsi tokko kolomanii argisiisa. Amma asirratti kolomaniin keenya maali? Tokko. Rooyin keenya ammoo isa lammaffaarra jiru kana jechuudha. Fakkeenyaaf teebilii kolomanii 3 qabu kan rooyii 4 qabu kireet godhuu yoo barbaanne jalqaba irratti 3 times 4 ta'uu qaba. Hamma inni 3 times 4 jirutti muuf goona jechuudha. Fakkeenyaaf 3 times 4 inni kun maal jedhama? Teebiliin keenya koloman 3 row 4 jedhama. Lakkoofsi jalqaba irratti argamu kun kolomanii bakka bu'a. Koloman jechuun qaama sarara gubbaarraa gaduu deemu ta'ee isa kana kan of keessatti hammatu koloman jennaan. Kolomanii 3 qabna. Inni ammoo lakkoofsa 4 irratti argamu kun seelii jedhama. Kan dalga deemu jechuudha. Koontentiin keenya kan keessatti galfachaa deemnu isa dalga deemu kan ammoo rooyii jennaan. Erga kana arganne booda maal goonaa? Asirra dhufnee maawuzii keenya kilik goonaa jechuudha. Kireettee jedha. Amma asirratti teebiliin keenya inni kun roowii jennaan fakkeenyaaf asirratti inni kun roowii jedhama. Inni kun ammoo maal jennaani? Koloman jennaan. Inni dalga deemu maal jedhama? Koloman
inni kun maal jennaani row jedhama. Fakkeenyaaf isaan kanneen erga arganne booda teebilii keenya kana keessatti roo'ii takkaa'uu kolomanii dabaluu yoo barbaanne, hir'isuus yoo barbaanne, adda qooduus takkaa'uu bakka lamatti qooduu kan biraa immoo fakkeenyaaf diilee godhuus yoo barbaanne maal goona? Asirratti akkuma yeroo jalqaba ilaalle irratti home insert design page layout warri jedhaman kun tab jennaan. Asirratti adda ta'ee kan dhufe fakkeenyaaf table tools kan jedhaman kun layout design kan jennu kuni isaan kunniin maal jedhamanii? Contextual tab jennaan. Contextual tab jechuun erga nuti fakkeenyaaf imeejii haa ta'u, istiraakcharii adda addaa fakkeenyaaf teebilii haa ta'u, giraafii adda addaa haa ta'u asirratti insert goone booda wanti fakkeenyaaf gubbaarratti argannu yeroo as keessatti fakkeenyaaf kilik goonee dalagaa jirrutti design and layout jedhamee kan gubbaarratti argannu kun contextual tab jedhama. Contextual tab jechuun taabii fakkeenyaaf if keessaa imeejii keenya takkaa'uu teebilii keenya istaayila isaa jijjiiruuf takkaa'uu teebilii keenya irratti kolomanii dabaluu haa ta'u, hir'isuu haa ta'u, roo isaa diilee godhuu haa ta'u, adda qooduu haa ta'u, inni kun maal jennaani? Contextual tab jennaan. If keessatti fakkeenyaaf wantoota imeejii keenya takkaa'uu daataa dizaayinii keenya jijjiiruu danda'u jechuudha. Inni kun contextual tab jedhama. Design and layout kan jennu kun jechuudha. Ergasii maal goonaa fakkeenyaaf asirratti layout kan jedhu kana yeroo kilik goonu teebilii keenya kana keessatti inni kun row 4 koloman 3 dha. Koloman 1 2 3 inni kun koloman 1 jennaani inni kun ammoo 2 dha. Asirratti koloman 1 and 2 keenya kana maal goonaa fakkeenyaaf 1 2 3 asirratti koloman 1 2 3 erga jenne booda kolomanii keenya kana maal godhuu barbaanna? Kolomanii tokko dabaluu barbaanna. Kolomanii biraa dabaluu yoo barbaannu maal goona? Layout kan jedhu kana keessa jirra. Fakkeenyaaf design jedha kuni layout keessa dhufnee insert above insert below kan jedhu kun maal argisiisa? Akkamitti fakkeenyaaf roo'ii akkatti daballuudha. Nuti amma kan barbaanne left and right kan jedhu kana fudhanna. Left and right kan jennu kun maali? Fakkeenyaaf daataa keenya takkaa'uu kolomanii fakkeenyaaf teebilii keenya gara bitaatti dabaluu yoo barbaanne asirra dhufnee maal goona? Iddoo kanarra kilik goona. Insert left jennaan. Gama bitaatti fakkeenyaaf kolomanii tokko nu dabali jechuudha. Kolomanii tokko daballee jira jechuudha. Fakkeenyaaf kolomanii tokko asirra nu dabalamee jira. Koloman 1 jenneen. Inni kun ammoo fakkeenyaaf gara mirgaatti dabaluu yoo barbaanne insert right jennaan. Insert right. Inni kun maali? Kolomaniin kun kolomanii amma daballee jechuudha. Akkasumas roo'ii fakkeenyaaf dabaluu kan barbaannu yoo ta'e asirratti roo'ii kan jennu isaan kanneen warra labbatti argaman kana jechuudha. Isaan kanneen fakkeenyaaf dabaluu barbaannu 1 2 3 4 afur qabna fakkeenyaaf roo'ii keenya roo'ii kana dabaluu yoo barbaanne insert above and insert below kan jedhu kana goona jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti insert above and insert below kan jedhu kana yoo fudhannu asirratti inni kun header row jedhama. Kan jalqabaa kun jechuudha. Fakkeenyaaf header row. Header rowin keenya fakkeenyaaf wantoota akka subjectii garaagaraa maqaalee garaagaraa fakkeenyaaf kan guruupii tokko jalatti fakkeenyaaf daataa keenya organize godhee bakka takkatti nu kuusuudhaaf kan fayyadu header row jennaan. Amma fakkeenyaaf header row keenya kana gara jalatti roo'ii tokko dabaluu barbaanne yoo ta'e asirra maal jennaani? Insert below jennaan. Roo'iin keenya kun amma dabalama. Yeroo jalqabnu taak 4 qabna waan ta'eef roo'iin keenya 4 ture amma maal ta'a? 5 ta'a jechuudha. 1 2 3 4 5 amma maal goone? Roo'ii keenya tokko daballee jirra jechuudha. Fakkeenyaaf roo'ii biraallee dabaluu yoo barbaanne akkasuma dhufnee maal goona? Isa kana gara olitti dabaluu yoo barbaanne fakkeenyaaf lakkoofsa kanaa olitti tokko dabaluu barbaanne yoo ta'e inni kun as dhufnee asirra dhufnee isa kanaa fi kana isa lamaan jidduutti tokko dabaluu barbaanne insert above jennaan fakkeenyaaf
kolomanii lamaan kana jidduutti maal goone kolomanii biraa daballee jira jechuudha karaa salphaadhaan. Fakkeenyaaf diilee godhuu barbaanne kolomanii tokko as keessaa balleessuu barbaanne maal goona iddoo kana dhufnee diileet kajoo kana bira dhufne seel koloman roow teebil jedha. Fakkeenyaaf kan itti balleessuu barbaanne maali roowiidha jechuudha. Roowii keenya waan ta'eef diilee goona. Kan amma kiree goone diilee goonee jira. Inni biraa fakkeenyaaf asirratti roowii takkaa'u kolomanii kana balleessuu barbaanne koloman jedhama inni kuni. Kolomaniin kun maal jennaani asirra dhufnee diileet koloman kajoo kana goona. Kolomaniin keenya diileettee jira. Inni biraa maali teebilii keenya fakkeenyaaf addaan qooduu barbaanne teebilii kana bakka lamatti teebilii lama godhuu yoo barbaanne maal goona asirra dhufnee split teebil jennaan. Teebilii lama ta'e inni kun teebilii tokko inni kunis teebilii lama akka biraa jechuudha lammaffaa. Karaa kanaan split teebil kajoo kan bira dhufnee teebilii keenya adda qooduu dandeenya. Inni biraa fakkeenyaaf asirratti kan laallu split cell. Cell jechuun fakkeenyaaf bakka kolomanii fi roowiin itti wal tuqan jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf asirra yoo dhufnu inni kun kolomanii lammaffaadha. Kolomanii lammaffaa jedhama. Asirra yoo dhufnu tokko lama sadii roowii sadaffaa jedhama. Bakki kun maal jedhama? Seelii jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf seelii kana adda qooduu yoo barbaanne takkaa'u bakka lamatti muruu yoo barbaanne maal goona? Isa kanarra kilik goone split cell kajoo kana bira dhufu. 1 in 2 ta'u number of rows 2 dha. Number of columns is 2, number of rows 1 kajoo kana bira dhufna jechuudha. Asirratti maal jechuudha? Number of column jechuun kolomanii fakkeenyaaf seelii nuti adda qooduu deemnu maali? 2 jechuudha. Roowiin isaa immoo tokko. Fakkeenyaaf roowii tokko keessatti argaman kolomaniin isaanii maal ta'a? Asiin koloman 1 asiin koloman 2 jennaan jechuudha. Seelii keenya adda qooduu barbaanne karaa kanaan adda qooduu dandeenya jechuudha. Inni biraa maali? Fakkeenyaaf teebilii keenya erase draw kajoo kanaan fakkeenyaaf sarara biraa itti dabaluus irraa hir'isuus dandeenya. Asirratti fakkeenyaaf eraser kajoo kuni balleessuuf fayyada. Isa kana yoo fudhanne sararicha fakkeenyaaf asitti amma kiree goone kana balleessuu dandeenya. Balleessine jechuudha karaa kanaan. Deebisne. Inni biraa maaltu jira yoo jennu fakkeenyaaf asirratti design kajoo kan contextual taabii keessaa design kajoo kana ilaalla. Design ka jennu kuni fakkeenyaaf asirratti istaayilii fakkeenyaaf table istaayiliidha. Inni kun table istaayilii keenya jijjiiruu dandeenya. Fakkeenyaaf isa kana godhuu dandeenya, isa kana jijjiiruu dandeenya. Isaan kanneen keessaa fakkeenyaaf asirra kilik goonee baay'ee isaa filachuu dandeenya. Kanneen hunda jechuudha. Kan fakkeenyaaf barbaadne filachuu dandeenya jechuudha as keessatti. Kunniin maal jennaan? Table style jedhama. Table style. Istaayilii teebilii keenya jijjiiru. Erga kana ilaallee booda first column table style option jedha. Fakkeenyaaf hidden row. Hidden row ka jennu isa kana. Fakkeenyaaf isaan kunniin hidden row jennaan. Erga hidden row fakkeenyaaf jalqaba kana barreeffanne booda hidden row keenya fakkeenyaaf repeat akka ta'u. Kana jechuun maali? Kolomaniin keenya fakkeenyaaf peejii baay'ee irratti takkaa'u teebiliin keenya peejii baay'ee irratti apply kan ta'u takkaa'u peejii keenya lama irratti takkaa'u lamaa ol irratti kan dabru yoo ta'e peejiin jalqabaa kun kolomanii hafa wajjin kontentii isaa qabatee takkaa'u fiildii saabjektii isaa qabatee akkasumatti akka waliin bakka hundatti gabbuu godhuudhaaf maal goona? Isa kana fakkeenyaaf hidden row keenya repeat jennaan. Repeat kan jennu eessa jala deemneeti? Layout kana jala dhufnaa jechuudha. Asirratti layout bira deemnee fakkeenyaaf iddoo kana dhufnaa jechuudha. Iddoo kanatti maal jedha? Repeat hidden row jedha. Repeat hidden row kajoo kana fakkeenyaaf kilik goona. Erga kilik goone booda hidariin keenya fakkeenyaaf repeat ta'ee jira. Isa kana repeat goonee jira. Fakkeenyaaf teebilii keenya fakkeenyaaf row isaa haa daballu. Maaliif jennaan? Akka sarara takkaa'u peejii lammaffaa irratti akka dabru godhuudhaaf. Erga peejii lammaffaa irratti dabre booda hidariin isaa akkuma waliin dabru beekuudhaaf maal jenna? Insert below kajoo kana goona. Teebilii keenya baay'isu jirra jechuudha. Teebiliin keenya hidden row keenya fakkeenyaaf peejii lammaffaa irra ni dabra moo hin dabru kajoo ilaaluudhaaf.
No? Fakkeenyaaf inni kun page 1dha. Page lammaffaa irratti hidden rowing keenya maal ta'e? Akkuma fakkeenyaaf page tokkoffaarra jirutti gabbaa jechuudha. No? Hidden row kajamu isa kana jechuudha. Kan gubbarratti argamu kana. Inni kun maal jennaa? Hidden row jedhama jechuudha. Okay. Inni kun karaa tokkoffaa teebilii ittiin kireet godhuu dandeenya. Karaan lammaffaan teebilii ittiin kireet godhuu dandeenyu karaa baay'ee salphaa ta'e kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Hordofaa isiniin jenna. Okay. Insert table ka jedhu irra dhufnaa. Amma maal goona? Karaa lammaffaa irra deemnaa jechuudha. Karaa lammaffaan insert table ka jedhu kana iddoo kana dhufnaa jechuudha. Insert table bakka jedhu kana dhufnee insert ka jedhu kana irra click goona. Ergasii maal goona? Inni kun immoo insert table ka jedhu notification xiqqaan kun akkamitti akka fakkeenyaaf teebilii keenya kireet goonu number of column with number of row ka jedhu kanaan laallaa jechuudha. Asirratti number of column ka jedhu fakkeenyaaf kolomanii keenya teebilii kolomanii 5 qabu takka 6 qabu barbaanne yoo ta'e asiin argoonee 6 godhuu dandeenya. Asirratti fakkeenya 4 kolomanii 4 barbaanne yoo ta'e asirratti maayinus goonee gara jalaa kanarra kiliik goonee xiqqeessuu dandeenya. Amma fakkeenyaaf teebilii kolomanii 6 qabu kireet goona yoo ta'e asirratti kiliik goonee 6 goona. Number of rowing keenya fakkeenyaaf 2 6 asirra maal goona? 8 goona fakkeenyaaf number of rowing keenya kan dalgaa jechuudha. Asirratti kiliik goonee 8 goona jechuudha. Fix column width auto fix content auto jechuun fakkeenyaaf column width keenya lakkoofsaanii miti fakkeenyaaf bal'aadha. Hamma fakkeenyaaf peejiin keenya maal qabaataa isaa rural area waan jedhamu fakkeenyaaf asirratti argamu kana hamma inni fakkeenya rural area isaa bal'atu autoota irra taa'aa jechuudha. Hamma fakkeenyaaf rural area keenya bal'atu peejii keenya irratti bal'atee ta'a jechuudha kolomanii keenya. Okay, inni biraa maaltu jira? Asirratti erga kana number of kolomanii 6 number of rowing 8 arganne booda okay jennaan. No? Erga arganne booda garaagarummaan isaa hin jiru. Fakkeenyaaf contextual tab ka jenne design and tab layoutiin isaa as gubbarratti argama jechuudha. Inni kun garaagarummaa hin qabu. As keessa dhufnee fakkeenyaaf akkuma yeroo dabre karaa tokkoffaadhaan teebilii keenya kireet goone insert jennee dabaluu dandeenya. Insert left rightiin kolomanii dabaluudhaaf gargaara. Insert above and below ka jedhu rowii keenya dabaluuf nu gargaara jechuudha. Split cell ka jennu seelii keenya bakka lama muruudhaaf nu gargaara. Inni kun karaa lammaffaa teebilii ittiin tolfannu keessaa isa tokko jechuudha. Inni biraa ammoo fakkeenyaaf asirratti ilaallu karaa sadaffaa jechuudha. Karaan sadaffaan teebilii ittiin kireet goonu asirratti insert table jennee isa kana draw table ka jedhu kana. Draw table ka jedhu kana fakkeenyaaf qalamaan takkaa'u peenii fudhannee asirratti draw godhuu dandeenya. Qalama keenya erga fudhanne booda akkasitti harkifna. Erga kana harkifne booda laayinii keenya akkasitti laayinii keenya osoo gadi hin dhiifne haga xumuratti harkisuu qabna. Akkasitti hamma fakkeenyaaf saraarri nuti barbaannu guututti teebilii keenya akkasitti kireet godhannaa jechuudha. Fakkeenyaaf kolomanii kireet godhuudhaaf akkasitti kireet godhannaa jechuudha. Inni kun karaa sadaffaa fakkeenyaaf teebilii ittiin kireet godhuu dandeenya jechuudha. Karaa qalamaatiin akkasitti teebilii keenya kireet godhuu dandeenya. Erga fakkeenyaaf teebilii keenya kireet godhanne booda asirratti contextual tab ka jennu design and layout ka jennu kun garaagarummaa hin qabu. Fakkeenyaaf kan jalqabaa fi isa sadaffaa irraa garaagarummaa hin qabu jechuudha. Inni kun karaa sadaffaa fakkeenyaaf teebilii ittiin kireet godhuu dandeenyu isaan kanneen jechuudha. Hordoftoota chaanaalii keenyaa barnoonni keenya kan teebilii kireet godhuudhaaf har'aantana qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Chaanaala keenya subscribe, like, share, comment godhuudhaan akka nu hordoftan nu wajjin turaa isiniin jenna. Barnoonni keenyaaf kun paartii lammaffaadha. Paartiin sadaffaan itti fufaa. Hamma paartii sadaffaadhaan wal agarruutti nagaan nu turaa isiniin jenna. Galatooma.